Daawwattoota keenya ODUU AMMEE isiniif qabna. Dulloonni Oromoo tokko waliigalteen walgahii isaanii xumuran jechuu takka dhageenye. Abaa'oo fi kaafaa'oo jechuu kiyya. Dulloota Rabbi Oromoo irra kaa'e tokkotu jira jechuudha. Isaan sun waliigaltee irra geenya jedhaniiti gara miidiyaa isaaniitiin poosti godhanii turan. Guyyaa kaleessaa jechuudha. Akkuma beekamu abaa'oo fi kaafaa'oon walgahii irra turan jechuudha. Jila isaanii guyyaa afuriif kan taa'ame jechuudha. Guyyaa kaleessaa xumuranii jiran jechuudha. Asirratti qabxii tokko lama jedhanii hanga qabxii 15 kan isaan kaayantu jira jechuudha. Waan isaan irratti walii galle jedhanii kaayantu jira jechuudha. Hamma qabxii 16ti wanni isaan kaayanii. Mee tokko tokkoon isaa gaggabaabseetiin isinitti hima. Dulloota Rabbi Oromoo irra kaa'e kana waanuma duraan illee haasamaa turee fi waanuma duraan illee Oromoon irratti walii galee fi kana jedhamaa ture. Isaan illee har'uma habbifa haarayaan irra deebi'anii gadi fida. Waanuma haaraa tokko wanni isaan irratti walii galan tokko illee hin jiru jechuudha. Wanni tokko kan isaan lafaa uumanii haaraan irratti walii galan hin jiru. Waanuma duraan irratti walii galamaa turee fi waanuma duraan lafa jiru haaraa godhanii ol deebisanii uummataan sobuu deeman jechuudha. Hanga uummanni dulloonni lamaan kun bakka sanii ka'utti Oromoon inni illee bilisoomtu. Waboollee namni gufuu itti ta'e, qabsoo Oromollee namni gufuu itti ta'e jara dulloota aangorra jiru kaafaa'oo fi abaa'oo jedhu sanii jechuudha. Dhugaa Rabbi warra maqaa abaa'ootii fi maqaa kaafaa'oo himatee waggaa meeqa guutuu ilkeetti cabsinii as geenye qabsoon isaanii waa takka waan isiin hissite hin argine yoo dhiiga ilmaan Oromoo dhuguu taate malee. Mee waan isaan irratti walii galan qabxii tokko lama kan isaan kaayantu jira jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo baga irra deebin gara chaanaala keenyaa dhuftanii namoonni haaraa taatan hundumti keessanuu subscribe godhaa miseensa maatii keenyaa ta'uu hin dagatina. Viidiyooleen namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuu hin dagatina. Chaanaala haaraa taatan immoo subscribe godhaan isiniin jedha. Mee qabxiilee isaan irratti walii galanii walgahii isaanii kana xumuran kana guyyaa afur booda kan xumuranii mee waan isaan irratti walii galan kana tokko lama isinitti hima jechuudha. Bifa barreeffamaati kan isaan miidiyaaf ibsa kennanii. Barreeffama kana namoonni hedduun beekuu dhabuu danda'an waan ta'eef mee bifa sagaleetiin gurraanin isin ga'a jechuudha daawwattoota keenya. Waa hedduudha kan isaan dubbatanii ani ijoo waanuma isaan irratti walii galle jedhanii maxxansan qofan isinitti hima jechuudha. Tokkoffaa irratti jila waltajjii qabaa abbootii gadaa Oromiyaa hojimaata gumii abbootii gadaa Oromoo kan jedhu kanarratti illee walii gallee jedhan jechuudha. Lamaffaa irratti jila yaa'ii 1966 waldaa Maccaa fi Tuulamaa. Mee amma kanafa haaraa godhanii lafaa kaasanii beekadhaa laal dulloonni. Dullootuma kana Rabbi nu gubee bar dhugaa Rabbi. Amma kanafa haaraa godhanii lafaa kaasan jechuudha. Sigalee wanni haaraan silaa irratti walii galamuu qabu ijoon osoo jiruu jechuudha. Sadaffaa irratti maal jedhanii jila irkoo 1976 hojimaata idilee adda duraanii dhugumatti ilaalmee waan isaan lafaa kaasan. Jila afuraffaa irratti immoo jila yaa'ii ganyaa harooressa haadha siinqee maal jechuu mee haadha siinqee har'a lafaa uumammoo Oromoon haadha siinqee dhabe jeemmoo akkasumallee haadha siinqeetu miidhame moo kan miidhamee jiru uummanni keenya waraanaan osoo Oromiyaa keessatti akka itti hafuura baafatu dhabee jiru. Haadha siinqee jedhanii waan biraa lafaa kaasan waa'ee Maccaa fi Tuulamaafaa lafaa kaasanii haasayanii jechuudha. Dulloonni qaataa ofirraa hobbaafate kun jechuudha kan dhaloota yaaduu dhiise kun. Shanaffaa irratti maal jedhanii jila abbaa duudhaa jila abbaa dhugaa hojimaata abbaa mudda ayyaantuu yookaan ayyaantuu ajaa'ibaa bara. Jaffaa irratti jila wayyoomaa anaajina jila wayyoomaa anaajina hojimaata dirree sheekanaa Huseen. Mee dirree sheekanaa Huseen maal godha Oromoo dirree sheekanaa Huseen? Oromoo furmaata fiduu dandahamoo mee kana maal godha? Mee Oromoo kana maal godha? Dirree sheekanaa Huseen harkan itti dhayaa yookaan jamaatan itti oofadha naa tolchaa jeen immoo maal godha dirree sheekanaa Huseen Oromoon? Qabsoo Oromootiif maal gooti dirree sheekanaa Huseen? Dirree sheekanaa Huseen laalamee dirree sheekanaa Huseen deema harka itti dhayaa dulloonni. Kanuma gaawwanni biraa hin jiru. Dhugaa Rabbi nama aarsan jechuudha. Dulloonni kun hedduu nama aarsa. Haala saniin jechuudha. Kaayan jechuudha. Kuni waan isaan kaayan jechuudha. Jaffarratti torbaffaa irratti immoo jila wayyoomaa soofumar abbaa murtii laal argitanii ajaa'ibumaa bar dhugaa Rabbi. Saddeettaffaa irratti jila nagummaa dambii hojimaata saayidii alfaqii
alfaaqii yaa'ii dambii maal jechuudha kun ani waanuma kanaatu hin beeku ajaa'iba bar waanuma dur jiru hundi beeka kun hundi wanni nama isinitti himaa jiru kun waan isaan kaayatanii hundi waanuma duraan jiru irra deebanii haaromsanii jechuudha. Sagalaffaa irratti immoo jila jarroolee biyyoolessaa Oromiyaa bakka buutota lammiilee Oromiyaa ajaa'iba mee hanga tokkollee ta'u kan sagalaffaa kun xiqqoo homaa hin jiru bakkuma haguma bakka buutelee Oromiyaa tanaaf xiqqoo mallee taatu mee homaa miti haa ta'u sagalaffaan kun homaa hin jiru. Kurnaffaa irratti jila hooga afaanii hayyoota yuunivarsiitii. Kudha tokkoffaa irratti immoo jila teessoo magarsaa badhaasaa hojimaata qulqulluu sinodoosii Oromiyaa teessoo Beexiroos. Kana jechuudha kanafaa waa'ee amantaa keessallee seenanii hubadhaa laal ajaa'iba bar'aan kanaaf hin bardullootni kun hanga asirraa ka'utti Oromoon hin bilisoomuu wanni hin jedhee laal gadi fageessee dubbadhuufi kanaaf jechuudha. Mee walgahiin isaan guyyaa 4 Oromoo waan guddoo irraa eegaa jira isaan immoo waanuma dur lafatti tahee jiru lafaa kaasanii haara'omsanii akkasumallee waanuma hin jire waan Oromoo faayidaa hin qabne qofa wanni isaan irratti waliigalee jedhanii nutti hin gadi bahanii jechuudha. Ajaa'ibuma kunillee jechuudha daawwattoota keenya. 11ffaan akkasii 12ffaa irratti immoo jila waldaa makaana Yesuus Itoophiyaa jila sadaasa 24 2023 kana jechuudha. 13ffaa irratti immoo jila dhugeeffannaa uumaa yookaan dhaabbata hordoftoota amantaa waaqeffannaa laal waa'ee amantaa keessa kanatti hulluuqaa jiranii ergaa laal amma gara kana warra amantaallee abbootii amantaallee ofitti butatuu fi beekada gara ofitti deebifatuu fi 14ffaa irratti immoo jila yuuba tokkoffaa dhimmoota mirga namoomaa fi siivilii Oromoo kunillee humaan jedhu haa ta'u 14ffaa fi 9ffaanii humaa hin jedhu hanga tokko humaa hin jedhu haa ta'u kanuma durillee ta'u haa ta'u humaan jedhu xiqqoo Oromoo inni ilaallata waanuma durillee yoo ta'ee jechuudha. Bare waan isaan qushaasha isaan haasan kanarra bar jechuuni duriyyootuma akka keenyaa kan miidiyaa irraa iyyuu kanaa'u dhugaa rabbii numaa'u irra wayyaa bar dhugaa maaliifi waa hedduu argina waa hedduu dubbisna waa hedduu argaa jirra jechuudha si galee akkasumallee waan isaan oofan kanarra jechuudha fakkeenyaaf waanuma duraan dubbatamee taree fi duraan uumamee taree kan duraan namni gurraa qabu isuma sanuu kan amma tokko as keessatti akka fakkeenyatti on isinis kaase kan lakkoofsa 9 fi 14ffaa irratti dubbatan kuni hanga tokko waan numa dur dubbatellee ta'u irra deebianii haaromsaniimi kanumaa irra wayyagaa waan sanirra bar maaliif Oromoo waan Oromoo ilaallatu xiqqollee ta'u Oromoon fayyada jedhee yaadaa jechuudha. Silaa beeksisni isaan baasa waa takka Oromoof waan godhu hin qabu jechuudha. 15ffaa irratti jila waa hillan waltajjii yuuba 4ffaa kan jedhu jechuudha. 15ffaa irratti 16ffaa irratti kan dhumaati jechuudha. 16ffaa irratti jila yaa'a haaromsa Finfinnee hawaasa Finfinnee mee jechuun dhugaa rabbii 16ffaan akkasii hedduu nama dhiba jechuudha. Hedduu nama dhiba. Mee amma Oromoon waa'ee dirree sheekanaa Useenfaa maal godhame waa'ee Soofumar maal godha si galee waa'ee makaana Iyesuus maal godha mee dhugaa rabbii ilaallu jechuun nama dhibaabar amma amantaa fi jechuun Oromoo waan biraa irraa eegaa ture jechuudha. Waa hedduun gadi ba'aa turanii mootummaa kanarratti illee dhiibbaa godhanii akkasumallee rakkoo Oromoof Oromiyaa keessatti deemaa jirtu uummata keenya manaa gadi ba'uu kutte kanaaf furmaata walgahiin kun ni tahaa waan jedhamu namni irraa eegaa ture. Inumaa waan haaraa tokkoon gadi bayanii waliigaltee durra gayanii gadi ba'an jennee eegaa ture jechuudha. Isaan kunoo akkuma kalee baratame sanii waan qushaasha Oromolleen fayyanne biyyalleen fayyanne kana bar yeroo tokko dhugaa rabbii Dr. Abiyyiin karaa sirrii irra jira nama jechisiisaa bar dhugaa rabbii isuma dhugaan isiniin jaa amma muummichi ministeeraa karaa sirrii irra jira dhugaa rabbii karaa sirrii irra jira maaliif jedhaagaa paartii Oromoo wanni ufiin jettu tun waboo takkitti waan hin ta'in warra leencota bosona keessaa saba ufiitiif lubbuu fi qaalii qabsiisee qabsaa jiru waan hin ta'in wanni paartii Oromoo jedhame tuni dookumantarii tokko waan seera jaan biyyaan bulchan kana tokko of harkaan qabdu nama jechisiisa jechuudha.
Kaleessallee osoo rakkoon biyya keessatti hin uumamin isaanumatu teessoo irratti warra kursii 30 warra kursii 10 warra kursii maalii jedhee kursiin adda wal baasanii marcumaan wal qoodanii mootummallee ofirratti kaasan jechuudha. Qilleessa of seesisan. Sigalee. Wannumti paartii Oromoo ta'e tunummaan Oromoon bakka bu'a jettu tun hundi Oromoo dura deemtu tun hundi kushaashanaatu jee. Dhugaa Rabbi. Dawaan isaanii akka biyyi walitti cafallaqee bulchaa jiru kana jechuudha. Kana malee wanni ta'uuf hin jiru. Ummata Oromoo hiree ummata Oromootti illee taphatan ummanni Oromoo akka achi taree mirga ofii hin dubbanne nutu isin dura jiraa jedhaniin mirga ofii falmatutti hin dhiisan mirga ummataa san immoo falmanii bakkatti hin deebisan akka ummanni barbaade hin ta'aniif jechuudha. Isuma dhugaatii barkunamma. Yoo kana ilaaltu yeroo hunda walgahii isaanii keessatti waliigalteen maleedha kan isaan xumuranii jechuudha. Inumaa kun haa ta'u waliigalteen xumura jangaa dhugaa ta'ullee soba ta'ullee garuu waan faayidaa hin qabne irratti waan faayidaa hin qabne waan ummatan fayyanne irratti wanni isaan irratti waliigalanii jechuudha. Hedduu nama dhiba dhugaa Rabbi. Yoo kana laaltu hore muummichi ministeera karaa sirriirra jira. Akka Oromoo diinni aangoo isii harkaan fudhanneef Oromoo matana cafallaqeetuma aangoo tana of harkatti qabatuun qabaa jee inni qabatu sun dhugaa natti fakkaatti. Maaliif bakka tanaa yoo gore wanni Oromoof hin jetti amma horiitu tun hundi qushaasha. Yaadni qushaashni akkanaa kun biyyan bulchu saban bilisoomsu gabrummaa jalaa ummatan baasu jechuu. Kanaaf rabbi manguddoo tana dhugaa Rabbi takkiin gabrummaa keessaan baane sanitti Oromoo galchuu deeman jedhe. Yoo Oromoo Rabbi Oromoof kaa'e Oromoof isaan kaa'ee dhugatti Oromoo bilisoomsina jedhanii karaa dhugaa irratti hojjetanii waan dhugaa dubbatanii sodaa mootummaa ofirraa dhiisanii ifaan ifatti waan dubbatanii saba kanaaf qabsaa'u yookaan saba kanaaf of kennu san ta'uu baannaan manguddoo tana Rabbi Oromoo irraa haa kaasu. Isuma dhugaa Oromoo wallahi waan an argitan namoonni baay'een arguu danda'u. Sigalee. Manguddoo tana ilkee itti cabsine jechuudha. Daa'imummaa keenyarraa kaaneeti Koongireesii Federaalistii Oromoo jechuu gurraan dhagaa ture jechuudha. Daa'imummaa kiyyaanin gurraan dhagaa guddade jechuudha. Maraaraa guddinaa jedhanii biraazariin kiyya tokko yeroo san ani ijoolleedha waggaa 7 akkasi yuunivarsiitii 4 kiilootti barataa ture. Maraaraa guddinaatu barsiisaa ture jechuudha. Maraaraa guddinaa duraan amma hin beeku duraan barsiisaa yuunivarsiitii ture jechuudha. Siyaasii namni barsiisu isa jechuudha. Maraaraa guddinaati. Sigalee. Gaafsan dhagaa ture jechuudha. Manguddoo tana eefa gaafsanirraa hanga har'atti jaldaawwiti ibsallee sanuma jechuudha. Dhiiga ilmaan Oromoo meeqatti taphataniituma waan tokko waan faayidaa isaan fidan hin argine jechuudha. Har'allee waan qushaasha isaan waa'ee amantaa waa'ee dirree ishee kanaa Hussein haadha siinqee Oromoo maal rakkattee dirree ishee kanaa Hussein fi haadha siinqee isin gaafatte mee maal rakkatte Oromoon haadha siinqee tuna jalaa miidhame isin hin jette moo mirga haadha siinqee tuna jalaa sarbame isin hin jette moo dirree ishee kanaa Hussein seerriin abiyyiin isin nu jalaa fudhatee nu mormaa isin hin jee moo diinaan nu jalaa qabatee nu mormaa isin hin jee moo dirree ishee kanaa Hussein isfaaltii itti nu baasaa isin hin jee moo dirree ishee kanaa Hussein dallaa itti nu godhaa isin hin jee moo akka dirree xiyyaaraa nu taatu nu godhaa yookaan akka namni hundinuu gamaa gamanaa itti deemu akka ajjiisanitti nu tolchaa Makka Madiinaa nu godhaa isin hin jedhamoo mee maal abbaa keessanii nu godhaa isin hin jedhan dirree ishee kanaa Hussein maal Oromoo fayyada dirree ishee kanaa Hussein Oromoon duraanuu beeka dirree ishee kanaa Hussein. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota dhugaa Rabbii baay'ee nama aarsaa waa'ee paartii Oromoo ofiin jettu tun yookaan uummanummaan Oromoo bakka bu'ee Oromoo dura deemu kun hedduu nama aarsaa hundaafume waan isaan fidan hundaayyuu jala buunee qorannee kan isin hin geenyu ta'a oduuf odeessaalee keenya guyyaa guyyaan argatu fuula yuutuubii Oromaan sabiskiraayib godhuu hin dagatinaa viidiyoo laayikii godha kanarraaf qopheeffanne asumarratti goolabamaa viidiyoo itti aanu nama walitti deebinutti nagaa ta'a.